Kabajamoo maatii Oroo Ingilish nageenyi badhaadhaa bakka jirtan hundaatti nagaan waaqaa isiniif haa baay'atu jechaa guyyaa har'aa immoo seenaa ajaa'ibaa barnoota guddaa of keessaa qabu qabadheen isiniif dhiyaadheera. Hanga xumura isaatti nu waliin turaa affeerraa keenya. Yeroo tokko magaalaa bareedduu keessaa abbaa manaa fi haadha manaa baay'ee wal jaallatan wal kabajanii fi wal marii jiraachuun hedduu itti ulfaatu tokkotu turan. Abbaan warraa hojjetaa mana baankii yeroo ta'u, haati warraa isaa immoo hojii dhuunfaa ishee kan hojjetu ture. Baay'ee wal jaallachuu isaaniirraa kan ka'e guyyaadhaa gara guyyaatti sa'aatii hojiitti bahanii manatti hamma wal arganitti hedduun ariifatu turan. Jaalala guddaa kanaan waggoota lamaaf erga waliin jiraatanii guyyaa tokko haati warraa isaa kunis abbaa warraa kun sarpiraayis godha jechuutiin sa'aatii inni galutti dursitee gara manaa adeemuun wantoonni nyaataa fi dhugaatiidhaaf qophaa'an hundumaa erga qopheessitii booddee isaa bakka biraa ol kaa'uutiin xalayyaa gabaabaa garaa nama nyaatu tokko kan akkas jedhu barreessuutiin ofii ishee immoo siree jala ni dhokatti ture. Xalayyaan ishees akka kana ka jedhu ture. Abbaa warraa ko ani deemeera. Bakka ani deemes dhufteen arguu tasumaayyuu hin dandeessu. Jireenya hanga yoonaatti waliin dabarsineef guddaa galatoom. Kana booddee akka barbaadetti jiraachuu dandeessa jechuun barreessitee bakka ciisichaa irra ol keessee ofii ishee immoo siree jala ciistee wanta ta'u hundumaa dhaggeeffachuu yaalte. Yeroon galumsaas gahee abbaa warraa ishees gara manaatti deebi'e. Akkuma mana gaheen maqaa marartoo ittiin ishee waamaa ture maamaa maamaa jechuun ishee waamuu eegale. Sana booddee erga waamee dadhabee booddee deebii yookiis immoo akka tasaa dadhabdee ciisetti ta'a jechuun gara kutaa ciisichaa deemee ilaala jechuun gara kutaa ciisichaa deeme. Haa ta'u garuu yeroo achi gahu wanta inni hin eeginee fi abjuutiin tokkotu isa mudate. Waraqaa gabaabaa bifa xalayyaatiin barreeffame tokko kutaa ciisichaa keessaa siree irra yookiis immoo ciisicha irra taa'u tokko ni arge. Innis miira naasuu fi gadda guddaatiin rifachuutiin kutaa ciisichaa keessaatii waraqaa harkii kana fudhee dubbisuu eegale. Waraqaan sunis yookiis xalayyaan sunis akka kana ka jedhu ture. Abbaa warraa ko ani deemeera. Bakka ani deemes dhuftee na arguu hin dandeessu. Jireenya hanga yoonaa waliin dabarsineef guddaa galatoom. Kana booddee atis akka barbaadetti jiraachuu dandeessa. Nagaatti kan jedhu ture. Innis akkuma kana dubbiseen osoo uffata isaa ofirraa hin baasiin bilbila isaa kiisaa keessaa ol fudhuutiin akka nama bilbila haasa'utti heloo dammaku mee isa kaan booddee haasofnaati amma isa jirtaa maaloo yeroon hangama yoonaatti eegaa ture tokkotu naaf raawwate haati manaa koo agayyoonaa na guggubaa turte isheen sun deemteetti amma kana booddee si waliin bara koo hafe hundumaa gammachuutiin akkan jiraadhu homaa shakkii hin qabu. Kanaaf daqiiqaa 10 qofaanaaf kenni. Amma iddoo ati jirtutti amma dhufeensi qaqqaba. Ammasumattiyyuu jechuun bilbila isaa gara kiisaatti deebisee akka nama fiigee qabuuf jedhutti manaatii osoo uffata isaa hin jijjiiratiin bahee adeeme. Isheenis wanta ta'e kana hundumaa gaafa dhageessu gadda guddaatiin lapheen ishees hin cabe. Imimmaan guddaa dhangalaasuun lafa dhoqqeessitee uffata ishee hundas balleessite. Bakka ciistu sanaas miira aariif rifaatu guddaatiin guutameen ol kaatee shaanxaa ishee fuutee uffata hundumaa sassaabuu jammarte. Osoo uffata ishee sassaabaa jirtuus akka tasaa teebilii irra waraqaa gabaabaa jiru tokko argitee miira aaruutiin fi gadda guddaa guuteetiin
waraqaa sana ol kaastee dubbisuu jammarte. Waraqichis akkana kan jedhu ture. Maamaa ko, bakka ati ciisu sanatti anoo miilla kee argeera. Atillee na naasisuuf turte, ani immoo si argeera. Akkuma ati sarpiraayis na gochuuf yaadde sana, anis immoo sarpiraayis gochuudhaaf meeshaa wayii sii bituudhaaf gara alaa gara butikii deemeen jira. Daqiiqaa 10 keessatti deebi'ee nan dhufa. Sin jaalladha. Jechuun xalayyaa inni achirra kaa'eefi sana ni argite. Argitanii? Yeroo baay'ee jireenya keessatti wanta nuyi dafnee ariifannee bannaa malee goonuu gatii guddaa kan bu'aa hin qabne nu baasisa. Yeroo kamiyyuu wanta goonu tokkoof tasgabbiitiin itti yaadutiin yoo goone baay'ee gaarii fi filatamaadha jedheen yaada. Argitanii seenaa abbaa warraaf haadha warraa kanaa kan jalqabe isheedha. Deebi'ees miidhaa hamaa fi miidhaa guddaa keessa bu'ee kan ooles isheedha. Kanaaf waan goonu kamiyyuu miira tasgabbaa'aatiin haa goonu. Oroo Ingilish jireenya milkii nagaa fi fayyaatiin badhaadhe hunda keenyaaf akka ta'u hawwii keenya. Nagaatti.